Jireenyi sitti laafee arrayyaan akkutini rokaan taate ani mimarroobsitu ansitti dhufaan jira maalumaan taate dhukkuba keessa yoo taa'e si gaafachuudhaaf ani sittan maramara ni qalbeeffadhu maaloo fayyinaa si faata guyyaanarra. Hampera garaa keetii ana biraa argatta maaliin attiin deebitu badeessaa maaf hordofta iddoon ati deemtu waan guddaa si gaafata ayyaanan situ witee maaliif ofirraa baafta jireenyi sitti laafee arrayyaan akkutini rokaan taate mimarroobsitu ansitti dhufaan jira maalumaan taate dhukkuba keessa yoo taa'e si gaafachuudhaaf ani sittan marmara ni qalbeeffadhu maaloo fayyinaa si faata guyyaanarra. Bakki keedoo miti gadameessa keembika amman si eebbisutti sinnisu ani gadi ija koo sirraa jira intaatu mucaa badi jireenyi sitti laafee arrayyaan akkutini rokaan taate ani mimarroobsitu ansitti dhufaan jira maalumaan taate dhukkuba keessa yoo taa'e si gaafachuudhaaf ani sittan marmara ni qalbeeffadhu